Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Ramadaanni akkamitti isin qabe? Akkamitti jirtu? Maalirra jirtu? Ramadaanni ana bira bareeda. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Dansaadha. Baay'ee namatti tola. Garuu mudannootu natti baay'ate malee yeroo hedduu. Ogaa jiru dubbachuu fi mudannootu natti baay'ate. Ramadaana keessa ramadaanni keerima qaba. Ammas keerii qaba, borullee keerii qaba akkuma waliin beeknu. Mudannoon kee maali jechuun keessan waan hin hafne akkuma namni ogaa rabbi kolfatu dursee na qaba yoo inni hima jedheeti. Yoo nani hima jedhu wanticha kolfatu dursee na qaba. Maaltu akkana aggaxame beektu? Viidiyoo tokkotu jira. Intaloon doktortittiidha. Doktora jechuudha. Waa'ee shunkurtii ilaalchisee jechuudha. Kudee malla ogaa rabbii ofii qofa ofii kolfuu miti osoo namni baay'een na kolfee gaarii naaf ta'a jedhee yaada. Intalli doktoraa yaa'u yuutuubii gubbatti jechuudha. Shunkurtiin rifeensa keessan kan caccabu jira miti. Shamarraniif ergaan kun walumaa galatti jechuudha malee dhiirotan ilaallatu. Dhiironni namoonni kana fayyadamtan jirtan jedheellee yaadu maybe yoo jiraattan ta'uu danda'a. Yoo hin jiraanne immoo ergaan irraa walumaa galatti shamarraniif. Intaloonni yuutuubii gubbatti dhuftee doktoraa rifeensa keessan kan caccabuuf jira miti yeroo filtuu sirraa yaa'uuf jechaadha. Ni fayyada shunkurtii ni kattaftu. Roozmeerii itti dabaltu yookiin roozmarii isa jettan jechuudha sigaa maxxashaa itti dabaltu shittaa ishii akka balleessuuf jecha kanaafi maashinni jira miti walitti intinaa goote yookiin immoo ምንድነው የሚባለው ጋይስ ኦሮሚፋን ነጃላ ባዴራ ወልማ ገለtti maashina shunkurtii adda addaatiin kattaftu jechuudha. Isaan walitti kattaftee bulleessitee roozmeeriitti dabaltee sana booddee waan ta'e tokkoon akkasitti cammaqxee dhimbiibdaa naan jettee ana qofatti immoo osoo hin taane shamarranuma hundumatti kan isheen ibsiteertu sanafanillee nan ilaalee waggaa 10 ol tajaajileera moo maali jetti doktorinnatiidhaan ani wanta lawxii isaan agarre waan jijjiirama isaan agarre tokko hin fidu rifeensa ishee kan dura viidiyoo furaabdeertu rifeensa akka malee akkatti irraa yaa'u hammana ka ga'u tokko kan irraa yaa'u agarsiiste isa dhumaa irratti immoo ji'a 2 keessatti lawxii agartu kanayyuu torbee keessatti yeroo 2 fayyadamtu jijjiirama kan agartaniitiin jettan ji'a 2 keessatti jetteerti inka katteerti. Ani baay'ee namni kamiyyuu amantii kamiiniyyuu kakate taanaan nana mana. Wanticha sana dhugaadha dhugaa jedheen fudhadha. Maaliif ofii kooti waan dharatti hin kakanneef namni tokko yoo ofii dhugaa dubbatu namni hundiniyyuu waanuma dhugaa dubbatullee itti fakkaatallee. Dhugaallee ta'uu danda'a kan isiin jettellee ani nan yaale malee osoo hamma isiin jette isteeppii isheen jette sana torbeetti guyyaa 2 diddibattanii akkasuma hamma ji'a 2tiif fayyadamtanii sana booddee jijjiirama agartan kan isheen jetteertu. Jijjiirama sana arguun duratti ani mootii wanta kabbaadii ta'e waan ulfaataa ta'etti waan na jibbisiisutu na qunnameera. Dheengadda natti fakkaate dheengaddaa taraawiyaa salaateen deebi'ee akka isheen naan jette ulaagaa sana eegee akkas nan godhe roozmeerichaan hin qabu. Ollaa keenyaas jira dhaqee halkanii muruu waan natti hin tolleefiyyuu buna itti dabalee bunni shittaa fakkeenyaaf inqulaali waan akkasiitiyyuu hin balleessa shittaalee adda addaa jechuudha. Gatii sana ta'eef maankaa guddaa tokko waraabee buna itti dabalee buna wajjin walitti bulbulee nan cuunfee akkas godhee carqisisii ta'e tokkotti buusee cuunfee akkasitti hammam takka baasee beektu kunoo isa kanneen lamaan jechuudha. Laala kana 2 jechuudha. Isa kana 2 guutuu baasee san booddee dheengadda kun dheengadda gara galgalaa fajrii salaatee ka'ee obboroo sahurii nyaadhee fajrii salaatee ka'ee ufitti dibeetiin feestaalatti kiyya gixximmitti godheetti hidheetti bulche laalkaas biratti gudiin kiyya naan bulchee sana booddee immoo manni kun hundiniyyuu shunkurtiidha.
wallahi laazim shunkurtii firaashiin kee shunkurtiidha garuu feestaalaan shaffaneera jechuudha shunkurtii amma sana booddee ga'ee ganama akkuma rafee ka'een tureen ka'aa dafeen ka'uyyuu yoo ka'eetiin hin jedhu kallatti man shaaworatti galee shaaworiitti shaampoo nan fayyadamu wayne asin jiru na biran jiru shaampoo narraa fagooraa isin agarsiisa yeroo hundayyuu ka fayyadamu ana rifeensa kiyyaaf naa ta'eera sunlightidha kan fayyadamu shaampoo sunlight jedhamudha sunsilk illeen fayyadama sunlightidha ammaaf kanan fayyadamaa jiru jechaadha isaan dhiqe miina keessa haabo rifeensa koo akkas godha ammallee shunkurtumadha godha ammas shunkurtumadha na keessa haabo dide rifeensa bishaan ho'aa kara ho'aatti banee ufitti mataa kootitti jiksee mee anuma keessa haabo shittammaa shunkurtii kun hanga cinqillaatiin kiyya na danfifamu takka bishaan ho'aa ufin naqe wallahi laazim wallahi misikkireedha isin sobaan jiru jechuudha na keessumaa haabayu na keessumaa dhiqa shunkurtii even uffata godhadhee waan ol baafadha jedhuyyuu uffanni mataa koo na tuqe sunillee shunkurtii iskaarbiin mataa kooti shunkurtii uffata kaleessa xaraaqameetiin maashinaan naqee dhiqadheetiin hin jira uffanni garuu akkas hin dha'u saamunaallee itti guddiseerallee wanti rifeensa kiyya keessaa na ba'uu dide amma kaleessa mootiyyuu taraawee adeema guyyaa hundayyuu taraawee adeemeen salaataa kaleessa eessaan haadha qumee masjiida eessaan dhaqee haa salaatu kun hundi makaraan kun hundi rakkoon kun hundi maalirraa kaka'e rakkoo shunkurtiirraa kaka'e shittaa shunkurtiirraa kaka'e namoonni akka koo shunkurtiin rifeensa caccabuu hin balleessaa akka hin caccabne godhaa maalii godhaa inni kan biraallee ni dheeressettanii warroonni fayyadamtanillee jiraachuu dandeessu. Alhamdulillah rabbil alamin dheerina baay'ee ittiin cannaqamu rifeensi koo badaa miti. Yaa'u dheeratee akkasillee kalikkitaraallee miti. Ingidi rifeensi koo bareedaadha. Wamaa waan dheerinaaf itti fayyadamuuf deeme tokkoyyuu hin qabu. Caccabiinsallee baay'ee miti kan inni caccabu jechuudha. Yoo na fooleetiin hin jedhu yoo na maraacheetiin hin jedhu malee caccabiinsumayyuu baay'ee miti kan inni narraa yaa'u. Xinnoo ishiiti kan inni narraa yaa'u. Isumaayyuu akka fireen tokkoo narraan buqqaane jedhee shunkurtii keessa seene bukeessee laaqee marqee maal godhe shittaan koo guutuun qaamni koo guutuun rifeensi koo guutuun uffanni koo guutuun shunkurtii. Akkam ta'e haa deemu har'allee deebi'een miica. Har'a inumaayyuu kireemattii takka biteetiin baatikaa ka jedhamtu takka kireemii baatikaa jedhamtuun beektan waan ta'eef iyyuu xiqqoo ishiitti dibee naa jijjiirameera fooliin isaa jechuudha. Shittoo fi afuufa jechuun shittoon waan ta'e tokko dhaga'eera dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beeku. Shittoon akka arrii namatti baastu waan akkasii sanan dhaga'ee ture dhugaa hammam akka ta'ee soba akkam ta'ellee hin beeku. Sanaaf nan sodaadhe shittoo ofitti afuufuufillee. Kana magaraa nyaadhii tasaaqaqamee du'ee canniqamee. Guys, ana kophaa kootiyyuu natti shunkurtiin kun fooliin isii kun na cinqeera. Na ukkaamseera. Namni kan biraa maal haa ta'u kan na bira taa'u maal haa ta'u kan na wajjin taa'u maal haa ta'u maaltu isatti haa dhaga'amu. Dhugaa rabbii wayinii yaa salaam akkuma kaleessa cinqamee beeku jireenya kiyya keessa jechuudha. Shunkurtii safara isaa geettanii. Ani maybe yoo wanti biroo waan shittaa isii ittiin balleessitan jiraate an hin beekan. Yoo shittaan isinii bade rifeensa dheeressiti, caccabiinsa rifeensaatiif gaarii taati, akka rifeensi keenya hin caccabne, rifeensa laaffisti maali jettee safara shunkurtii hin gahin du'ii badi malee. Safara shunkurtii ay xaqmisha sin fayyadu obboleettii ko. A'udhu billahi minash shaytaan aggaxaami ta'e mana kanan ooleeru malee oguruu deemee jiru. Maaluma naan jedhe namni axagabii kiyya dhaabate rifeensi koo uffanni koo shunkurtii. Indi distii jala taree bahee jedhamoo qulliitii keessa seenee bahee jedhamoo laal shunkurtii keessaayyuu shunkurtii akka tasaa taatanii shunkurtii yoo isin jalaa gubattee beekti ta'ee shunkurtii gubdaniin beektan yoo ta'eyyuu akka shunkurtii gubattee oh my gosh. Na kana akka isin hin qunnamne jechuu barbaadeeti. Ani baay'ee wanta ta'e wayii oona qunnameetiin hin jedhu wanti badaan oona qunnameetiin hin jedhu obboleettii koo kan biraa akka hin qunnamne wantoonni ana aggaxxaman sun akka hin aggaxxamneef jecha dafee waan akkasiisan dubbachuun jaalladha. Kaleessa mootiyyuu viidiyoo kan hojjechuu na dhorkeeyyuu nan aare bakka. Qaamni kee guutuun shunkurtii yoo ta'u maaltu akkasitti dhaga'amu ilaalime. So akkasii inni kan biraa mootiyyuu qibaatii rifeensa keessaniif gaarii ta'u ani baay'ee sitti hin fayyadamu. Kasoba hin qabne namni waan baay'ee sobaa dhuguma lawxii yookiin jijjiirama ka isinii fidu
rifeensa keessa waan dheeressuu danda'u qibaatilee adda addaa akkamii akka hojjetan yoo fedhii qabaattaniitiin hin jettan isiniif hojjedhee isin garsiisee isinis akkasitti fayyadamuu dandeessan wantoota adda addaa irraa jechuudha. Kan akka qurunfudii irraa, zanjabiila irraa, xuqur azmuudii irraa wantoota akkasiisan walitti dabaleetiin hin hojjedheetiin fayyadama rifeensa kootiif yeroo dheeraa miti. An kan itti fayyadamu torbaan yookiin guyyaa tokko. Maaliif rifeensi koo baay'ee akka dheeraa hin fedhu jechaadha. Dheerina rifeensaa yoo barbaadaniitiin hin jettanii qibaatii akkamii akkatti hojjetamu isin agarsiisa. Waanuma mana keessan jiruun osoo ala deemtanii bituuf hin cannaqamne hojjechuu dandeessan. Kana gaafa jedhu shunkurtiillee ni dheeressa warroonni jedhan jira. Dheeressuus danda'a. Ani yaalee hin agarre. Waan hin argin mootiyyuu ni godha, ni dheeressa, ni bareecha, ni qoroxa, ni buusa, ni falaxa jechuu hin danda'u. Gatii kana ta'eefiyyuu waa'ee shunkurtii achumatti dhiisa. Dheeressee, gabaabsee, mulluqqeessee, malaaxessee, qoroxee maal godhe caafii shunkurtii geettanii rifeensa keessan of hin tuqsiisinaa. Dhugaa Rabbi yoo inumaayyuu kan nama wajjin jiraattan taate ifin kophaa keetu yoo kan jiraattu taateyyuu shittaan sun si jeeqaa. Shittaan shunkurtii kabbaadiidha. Baay'ee ulfaataadha si jeeqa. Kana waan ta'eefiyyuu yoo fedhii qabaattaniitiin hin jettan koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Qibaatii bareedaa isiniif hojjedha. Dhugaa jijjiirama rifeensa keessan irraa argitan jechuudha. Inumaayyuu sisiisiif godha jechuudha. Rifeensa kee haphisaa kan deemu qibaatiilee akkasii isiniif hojjechuu danda'a. Yoo fedhii qabaattanii isiniin jechuu barbaadeeti huddochiyee oolmaa gaarii isiniin haa jedhumoo akkam. Dhugaa ammallee deebi'ee har'allee dhiqadhee shaarbii makoonuu ladha maaluma naa wayya gaayis. Nagaan oolaa baay'ee isin jaalladha hordoftoota koo.